jira doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira. Doorsisni jira even an namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka dubbachuuyyuu danda'a waa tokkoyyuu rakkoo qabu by the way asiinis dubbachuu danda'a. Doorsisni yoo jedhamu Andu'aalami qananii doorsisamoo maalidhan? Lakki isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru rakkoon an arge tokko hin jiru amman beeku arsatti dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa waanuma tokko bakka. Doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti siyaasa wal qabateeti moo jaalalaan wal qabate? Mootummaa thank you al-tokko model al-tokko wanti isheen amma kaastan xiqqoo ishiin beeka yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaa miidhamee ture torbee darbe yeroo sana dhugaa kee lubbuu isaatu ba'e tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame meeshaa isaa irraa fudhatanii konkolaataa sana shiratu jira kana hunda waan kana hunda maal ibsitan abbaa kollee yoo barbaade guyyaa wajjin waa hunda sitti maali intala kanas boru dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee nama mootummaa miti look aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii harkaanfatan beekaani maal goota beektaa keessan naqonnami san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galani nutu hojjetaa jechaadha. Isin informationii qofa nuu kennuudha. Roobale kanti biraamtoon waan akkuma kanarratti waan hin jedhin akkana kana sana jedhina dubbisii. Dubbisii bilbila kee ergii fi bode. Amma matala bilbila kee naaf anarratti kinoo Oromoo tokko kan jedhu hosti irratti ergi. Tiferda lammaffaa dammoo ani itti gaafatamtu mirga model waan tokko wanni na sobaachis tokko illee jiru kun hojii kan kooti even ani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamu hin qabne dhaabsisuu inda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a sii galee jira. Doorsisa adda addaa diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii even torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit garaa akkanaatiin warra ba'e warra jedhamtu jira anarratti jechuudha. Dhiibbaa akkasii hundatu jira. Okay. Nuti ilaa ganamarraan gamma barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture. Namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammatti nuuf sirriitti heerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiifaa bilbilaanis keessaan bilbila kee siif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nuuf himte bareedaadha. Roobalees quunnamuu dandeessa anas na quunnamuu dandeessa sirriitti waan kana irratti dalagna. Elias model kallattii biraadha waan tokko si gaafachuun barbaada naatto siifin isa modeli ati mana lubbushii rabbi toora qulqullootaa dhaabu egaa maqaa ishee yeroo hunda kaasuun hin oolu Andu'aalam akka lubbushiitti jaalatti Andu'aalam biraa dhabamuu ishiitiin Andu'aalam waan gargaartutti fakkaata of miidhuu ishiitiin Andu'aalam gargaarti erga isaa dhiphatti ta'e akkas gooti jettee yaadda. Yeroo tokko maal seete haala jirurraa yeroo qananiin Andu'aalam dhaburra uf dhabu filannoo ofii gootee yeroo yaaddutu jira haala kanaan hin teettu haala kanaan akkana godhe jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinu jira haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanta akkanaa nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu.
Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu of qusadhu wanta akkana akkasii mudatu hin barbaadu. Luuk wanta akkana akkasii mudatu yoo jedhame yaalii ajjeechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira. Kanarratti hundooftee Qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuu hin barbaadu jecha jedhu Andu'aalamiif deebistee jirti. Jaalalli isaanis hamma kana asumaanuu jechuudha siigalee. Hamma dhugaan jiru kana ture wallaahi dhugaan jiru kana ture ijoollee lama qabaa wallaahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haa buusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture. Andu'aalam Qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne Qananiin Andu'aalam duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban bakka. Tarii qaamni addaa kan puus godhee istirasiitti addaa keessa isii galche jiraachuu danda'a. Sana kanuma wajjin ilaallu ta'a dhugaan jiru kanu. Oro. Afachuu kennaa afachuu. Isiniif kennaa afachuu. Itti aanaa. Like YTG gaafadhu meetu model seenaa sun deemin dura YTG gaafadhu. TG'n beektaa seenoo. Okay. Ani yeroo kan hin beeku look TG mucattii jedhamtu TG just TikTok makana irratti yeroo dura Qananiin live akkas faa gaggaltu isa tokko jira miti turee jira look yoo tarii waggaa yookiin immoo ji'a 8 akkas dura yeroo sanatti dhuftee koomentii barreessitiifa haa yeroo wajjin jedhanii dhagaa tarii immoo akkas yeroo bilbilaanillee haasaan dubartii tokko osoo hin ta'in lama sadii akkas hiriyoota qabdi hinaasuuf hiriyoota wajjin yaaduma gaarii jechootuma gaarii walii deebisan kanaan alatti mana dhufanii hiriyaa dubartii Qananii mana Andu'aalam keessa kan argeen hin beeku. Yaa namoonni baay'een akka kaasaa jiranitti TG'n best friendii Qananii akka taateedhaan isa akkasuma ishiin beeku garuu immoo duratti toora TikTok ishee irratti akkuma maxxansite walii barreessaa akka turan teekstiiwwan garaagaraa dhoobdee turte sun egaa editingis ta'uu danda'a shooppitee dhufuus danda'a dhugaas ta'uu danda'a kan jedhu yaada namoota baay'eedha waan ta'eef sanarraa waan beektu yoo jiraate akka nu kaastuuf ture. Akkuma jedhame wantichi editingii ta'uu danda'a garuu mootu ila wanti jiru sababni isaallee Qananiin maal jetti beektaa yeroo baay'ee waan ergaa maatii isii kana waa'ee gaa'ilaa kana maal yeroo wanni jedhamu hin haasofna ana wajjin sirriitti haasofna beektaa hin kolfina anaatu baay'ee namatti dhiyaata buna waliin danfisna yeroo achi deemu yoo isiin nyaata dalagde ani buna danfisa. Maal naan jetti bar jaarsummaa Harargee naan jette libaanataa fi jimaa erganii haati yoo libaanata aarsite abbaan yoo jimaa hiike taate dubbiin taate waliin jenna siigalee jira. Hangana dirasii tokko haasofnaa gammachuu itti qabdi Andu'aalam isiirra dhiibbaa hin qabu dhugama kaayyoo waliin qabanii jireenya isaanii immoo jiraachaa jiran akkuma gaariitti baay'ee isa sappoorti gooti hojii isarratti baay'ee Andu'aalam sappoorti gooti isitu dhiphata hojii Andu'aalamiif Andu'aalam caalaa. Kanaaf homa tokko shakkiin isiin qabdu maal isiin qabdu hin jiru siigalee jira wanta shakkitu illee jira bar maal dhugaan karaa biraa isiin argatu. Model seenoo maal la beektaa seenoo. Facebook qabdi.